qeeroon tunilleen jajjabeeffamuu qabdi. Akkasuma gaa akka waliinuu quba qabnu mootummaan biyya keessaa xiqqaa guddaa dhiiraa dubartii adda baasaan jiru hunda waluma qixa miidhaa jira. Akkuma agartan dubartii ulfaa Amboo keessatti waan isaan godhan agarre, Walloo keessatti waan isaan godhan agarre. So kun hundinuu waan gocha suukanneessaadha. Gocha suukanneessaa kana akkamitti keessaa baana? Haala kana akkamitti keessaa baana waan jiru waa hedduutu lafarratti hojjetamaa jira. Waa hedduun lafarratti hojjetamaa jira. Sirna kana balleessuu qofaatu nuuf fala. Akkamitti balleessinaa karaa hedduu jira. Duula social media qofaanii miti. Kun dhiibbaa guddaa fida. Ammallee jijjiirama yookaan rakkoo keenya dhimma keenya addunyaa irratti ibsuudhaatti gahee guddaa taphatee jira jechuudha duulli social media. Garuu kanatti maaltu aana? Waan jiru waa hedduutu hojjetamaa jira. Mee namoonni yaada kennachuu barbaadan asirratti isin afeeruufiin yaalii godha. Dhiifama. Saniif jecha jabaachuun keenya dirqama. Warri daayaspooraa taa'ee uummata ifii basaasu biyya keessatti honoo dheengadda akkatti salphatan waliin agarree jirra. Saniif saba ifii gurguruun seenaa keessatti illee Oromoof qofa osoo hin ta'in matuma kan keetiif dhuunfaa keetiifuu gaarii miti. Goobanaa waggaa meeqa dura Oromoo gane arrallee yeroo mahmaakan goobanaa ja'aniiti gantoota hunda moggaasanii jechuudha. Kun xiqqeenya. Saniif jecha ammarraa seenaa fi tolfachuun bareeffachuun mataa kan kee qofaaf osoo hin ta'in saba keetiif illee tola ooluu jechuudha. Warri biyya keessaa kaabinee taatee ummata dararaa jirtu warra afaan Oromoo baree malee warra laalaa yookaan quuqama Oromoo qabuu miti. Akkasitti garaagarummaa adda baasuu qabna. Uummanni mootummaa keessa jiru haquuqama sabaa qabulleen jiran garuu nama xiqqaadha. Nama xiqqaadha dhuunfatamanii jiranii. Kana ammoo haala kamiin adda baasna? Akkamitti adda baasna? Hara saniini uummata Oromoo cinaa deemuudhaaf dubbii isaanii faalleessuudhaaf qopheessaa jiran. Kanallee akkamitti irra aanna? Kana haala kamiin irra aanna? Joolleen waan gootu beeyti. Amma dheengadda Washington DC'tti milkiidhaan galle an akka hin ilaalutti. Namoota hedduu ba'ee namta kan hafne yeroo gabaabaa san keessatti nama hedduutu dhaqe. Uummanni sun hundinuu hojii boonsaa hojjate.
galgala sana immoo waan nama rifachiisuu dhageenye jechuudha. Dhukaasaatu ijoollee teenya irratti baname. Sababa hokkarri alaabaadhaan ka'ee jechuudha. Magaalaan sun beekamtuudha. Magaalaa nafxanyaan guuttee. Magaalaa nafxanyaan guuttee. Yes, sirriidha obbo Raammistola. Uummanni kun uummata shoorar keessaadha. Garuu maqaasan nuuf moggaasuu barbaadan, gochuma isaanii kana nurratti moggaasuu barbaadan. Haa ta'u uummanni sun akkas ijoollee teenya miidhanii jechuu miidhaa galata rabbii miidhaa xiqqaa irra ga'e. Haa ta'u maaliiftu sadarkaa san isaan geessise? Akkamitti akkasi qophaa'uu danda'an? Qe'ee teenya hin jirru ijoolleen keessummaadha. Maal godhuu fi waan akkasii ijoollee irratti dalagan waan jiru nuti akka sabatti wanni kun hedduudha. Ammallee ijoolleen irratti hojjechaa jirti. Tarkaanfii cimaa irratti fudhachaa jirti waan sanii. Maaliif waan biyya keessatti illee nu miidhaati asitti illee nu miidhuun tasuma hin fudhannu. Ijoolleen teenya onnee qabdi irratti dalagaa jirti. Ammoo maaliitu akkas isaan godhe? Hoggayyuu dogongora nuti qabnu akka sabatti miidiyaa irratti dubbachuu osoo hin tahin san wal keessatti mari'annaa. Garuu asirratti wanni nuti dubbachuu qabnu gocha hammeenya isaan nurratti raawwatan kana maaliif ta'e? Uummanni kun ana caalarree warra biyya wajji jiraatee beeka. Oromoo biyya irraa dhufteetu beeka. Uummanni kun uummata sodaataadha. Seenatti illee akkasi beekna. Dhokatanii waa hojjetan malee dirree baasanii akka uummata Oromoo kanatti guutummaadhaan onneedhaan waan hojjetan siigalee. So kamitti bikka sanitti waanni akkasii dalagamuu danda'ame? Qawwee namatti banuu jechuun biyya tana keessatti silaa ilmi Oromoo yookaan intalti Oromoo takka isaanii ijoollee isaanii akkasitti miite. Arra addunyaan tun guutuunu balaa ajaa'ibaatutti bu'aa jechuudha. Garuu haa ta'u Oromolleen ifirraa dhorkite qe'ee teenyaa miti. Nuti ittiin qophoofne yeroo saniif akkas taane malee guyyaahu agartan ijoolleen akkatti uummata nafxanyaa rabshaa eegaluudhaaf dhufte ifirraa ari'an. Haruma bareedatti haala gaariidhaan ifirraa oofanii jechuudha. Saniif Oromoo ijoolleen biyya keessaatillee wanni jechaa jirtu, wanni nuti irra deddeebitee nutti dhadhaamaa jirtu. Ana caalallee isin warri ijoollee wajjin wal quba qabdan ni beektan. Qabsoo jabeessaa, qeeroo jabeessaa. Namni waan hunda caalaa hamileedhaan hojjeta. Wanni jaarmeeyni Oromoo, wanni Oromoo, instituutiona Oromoo, jaarmee Oromoo yookaan hoogganoonni Oromoo wanni isaan hidhaa keessatti amma dhumaa jiraniif waan uummata Oromootii fi dhimma Oromoo, qabsoo Oromoo tinneessanii asiin gahaniif sababni tokko qabaralleen hin jiru. Saniif isaan amma hidhaa jiranii qabsoon dhaabbachuu qabdi miti. Itti fufuu qabdi. Hara hundaan an hoggayyuu waan kana irra deddeebi'eetiin dhaama roga hundaan finiinuu qabdi. Hawaa harkaa qabuu fi hawaa harkaa hin qabne hedduu harkaa qabu irra jabeessuu. Harkaa hin qabne immoo harka waa kaayuu. Harka waa kaayuu kun siniin jiru hagi tokko isiniif gala. Hamilee diinagdee waan isaan barbaachisu. Bilbilachuu hin danda'an ijoolleen biyya san keessatti. Waan kana hundaan itti yaadnee ijoollee tana cinaa dhaabbachuu qabna. Warri irratti waan kana godhaa jiranillee hedduudha. Uummata kana hojii boonsaa isin hojjechaa jirtaniif hawaasa keenya bal'aa galataan galchuu barbaada. Namni hamileedhaan waa hojjeta.
saniif jecha jajjabaadhaan isiniin ja'a kommentiidhaan dubbisaa jira. Looks like naftanya tokko as jala seenee fakkaatti. Gaariidha. Dhiibbaa Oromoo akka sabatti godhuu qabna. San dirqama keenya dhiibbaa godhuu qabna. San irratti hojjetamaa jira. Tokkummaa keenya akka duritti deebifannaa qabsoo. Yaa Oromoon duruu tokko waboo jabeessuun dirqama. San sirriidha. San dhibbatti dhugaadha. Wanni nuti amma harkaa qabnu tokko institutionii jiru sanii san jabeessuun dirqama ta'a. Haala ittiin jabeessan ammoo hawaasni bal'aan irratti murteessuu qaba. Maaliif hirmaannaa hawaasa bal'aa barbaachisa. Waan san jabeessuudhaaf isaan duruu warra mootummaa kana didee abadan hin gallu jee dagalatti hafee jechuudha. Sababa Oromoo hafan ummata Oromoo bilisoomsina jaanii hafan malee wanni biraa isaan hafaniif illeen hin jirtu. Achitti namni dhagaa boraafatee jireenya bareedaa jiraachuu barbaadu dhabu hin jiru. Saniif ijoolleen tun jajjabeeffamuu qabdi. Saniif roga hundaan qabsoonni finiinsinaa hoggaan ji'u isaanilleen included jechuudha. Ijoolleen tun jajjabeeffamuu qabdi. Maal invite me? Invite godhuu hin danda'u leensaa na didde. Invite na didde. Commenti hintane deebisulle hin barbaadu garu. I just want to respond to this comment. Chala gidee demsaw nama jaamu kun opidio bitamte Abiy erge fakkaatti. We Jimma and Shawa Oromo stand with Dr. Abiy. He will lead you next 50 years. I don't think he can lead us for the next 50 days. I want to respond to that. And please don't mention Wara Jimmati if you Wara Shawa mentioning Godin. Hutat damni miti kan Abiy deeggaraa jiran. Oromota Shawaa keessatti dhalatte, Oromota Jimmaa keessa dhalatte, sabboonota meeqaa jira kan